የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u lafaaf iddoo jirtanitti jechaadha. Koottamee har'a oduu baay'ee nama gaddisiisu tokko isinitti hima jechaadha. Obboleetti keenya kana ji'a Ramadaanaa keessa miila lamaan ishii biyya Saudi Arabiyaa hospitaala Alqasiimiin keessatti miili lamaan irraa muramee argitaniittu yoo yaadattan jechaadha. Egaa obboleetti kana gisee sanbichaa torbaan takka torbaan lama namni irraa dubbate achi booddee inuma dhiifamte hospitaala keessatti gatamte jechaadha. Haalli ishiin amma keessa jirtu baay'ee haala yadessaa fi haala suukaneessadha. Maal jette beektani? Gara biyya koo galuun barbaada, gara maatii koo galuu barbaada jette. An kana dhibe abbaa manaa ishiitiin na ajaa'ibe beektani. Abbaan manaa ishii sun akkamitti callisoo fi tiktookii suuraa ishii wajjin ka'an poostii godha tiktook irratti. Garuu an silkii hin qabu, silkii namarraa hin kadhadhe jedhee dubbata. Waanuma fe'ee yoo soo ta'een baasii ishiin irraan deemte san irratti maaliif kissii banee micayyoo kana achi keessaa rakkoo ishee san keessa maaf baasuu dadhabeedha nagaafin kiyya tokko kana. Lammaffaa irratti immoo uummanni maa callise gisee san ajandaa godhate xiqqaa guddaan hooy jedhee gadi yaa'ee ol fiigee gadi kaatee girrisaan jechuudha. Waan tokko yoo hojjettan galmaan gahaa kana qabdanii ajandaan biraa dhufe gadin dhiisina jedhee yeroo baay'ee nama girrisaa uummata Oromoo kana girrisaa jedhuuf rakkoon tokko kana jechaadha. Kana gaafa siniin jedhu nuti irra deddeebiidhaan rakkina keenya keessa kennaa jiru malee ala keessa keenyan beenu jechaadha. Haga rakkoon dhufee mataa keenya irra ga'u hin dubbannu ala keenya zannaxuu malee keessa keenya gaafa dhufee mataa keenya irra rakkoon nu qunname boonya gaafa san nama nu birmatu argannu hoo har'a kan rakkate birmanne hoo yoo har'a kan rakkate bira dhaabbanne hoo maaliif callisnee ilaaluu dandeenyedha tokko gaafin kiyya. Lammaffaan immoo uummanni gisee sana girgootaniin qarqarraa mallaqa sin buusna fi gara biyyaa haa galfamtu jechaatu sun eessa rayxanarra micayyoo kana eessa jirtu mee armiin gaafa san ol harka keessan ol kaaftanii bira jirraa rakkoo kamuyyuu qabu namoonni tokko illee fakkeessitoonni dhaqanii achitti viidiyoo waraabanii poostii godhanii har'a gatamtee micayyoon tun boo'aa jirti jechaadha. Rakkoo hamaa keessa jirti. Micayyoon kun nama ofiin of kaatee dhiqachuu dandeessu miti, nama ofiin kaatee qayyarachuu dandeessu miti. Akkuma beekamu mee namni tokko duritti kadhalate itti bareetti guddata. Namni guyyaa keessa garuu qaamni ishee miidhame kun akkam ta'a jettanii yaaddanii beektu? Garuu micayyoon kun guyyaa keessa wanni akka kanaa ishii mudate. Tokkoffaa boolee geessee boolee Saudi Arabiyaa keessatti kuftee achi gaafa fuudhamtu miilli hospitaalatti of argite maaliif akka miilli ishii murame ittiin himamne, maaliif harka ishii tokko irraa murame ittiin himamne. Kanuma qaama hir'uu taate of argite hospitaala keessatti jechaadha. Maal akka taate osoo ittiin himin, osoo dhibeen ishii maal akka ta'e hin himin. Tarii miila ishii kana keessa dhibee jira moo tarii immoo mucayyoo kana qaama ishii kana keessa muranii gurgurachuu barbaadaniiti moo nama lafeen cabe wayii takka'anii mallaqatti argachuuf godhamoo waa baay'ee nama jechisiisa beektaa. Rakkoo kana garuu kan beeku jara akkas godhee fi Waaqayyo qofaadha. Mucayyoon immoo wanna ishiin beektu hin jiru of wallaalchisaniit erga ishiin miilli irraa murame hospitaala keessatti akkuma miila dhabdeen of argite jechaadha. Akka dubbattetti gaafa argitu miira gaddaatitti dhagame, miira abdii kutachuutti dhagame. Umrii kana waggaa 17 mucayyoon kun daa'ima nama fiigee yookiin nyaatee uffatee quufee miti jechaadha. Laala nama dhiphaa rakkoo kam keessayyuu achi darbuudhaaf dhiphinna kam keessayyuu akkamitti akka darban beekuudhaaf hin dandeessu jechaadha. Dandamachuu hin dandeessu. Laala umrii kana waggaa 17tti miila kee guyyaa keessa dhabde osoo dur gisee garaadha dhalattu san miila dhabdee dhalatte taate homaa itti fakkaatu. Maaliif uumama ittiin guddatti itti barti ofii socho'u jechuudha. Har'a garuu egaa haga kana geesse guddoo kana taate erga heerumte umrii kanaan qaama ishee irratu jechuun baay'ee kabbaadidha.
Kanaafuu adaraa keessan viidiyoo kana sheer nuuf godhaati. Obboleettii kana cinaa dhaabatuu qabna. Rakkoo obboleettii kana ofii qooddachuu qabna. Adda keenya bittaa dubbatu, ofii keenya bittaa jaallachuu, ofii keenya bittaa dhiphachuu osoo hin taanetti rakkoo obboleettii kanaallee furuu qabna. Cimnee hojjechuu qabna Itoophiyaan. Akkamitti guyyaa 2 guyyaa 3 nama rakkoo akka kanaa keessa jiru, nama qaamni isaa irratti sanuugu biyya namaa keessatti, hospitaala keessatti gara itti deemtu kan hin beekne godoo fayyaa qabaattee utana kan ji'oota kana dalagattee milkooftu jennee eenyu rakkoon kanaa ishee mudate. Kanaaf obboleettii kana immoo dirqama namummaa, dirqama sabummaa, dirqama lammummaa, dirqama biyyummaa sabaawinnatii jechuudha. Uumaniitii Ingiliffaan jedhamu jechaadha. Kanaafuu isa sanaaf cimnee hojjechuu qabna. Yoo kana hin ta'initti nuti nama rakkateef birmachuu hin dandeenyu. Har'oo rakkoo tokko dubbanne ajandaan biraa gaafa dhufe rakkoo san gadhiisnetti rakkoo har'a dhufetti fiina. Ta'uun qabu waan rakkoo si kenname san ajaa'imaanaa si kenname san dhugaadhaan galmaan gahaa. Rakkattuu kana dhugaadhaan biyyatti gashaa. Maaliif uummanni kun bira dhaabatuu dandeenya, mallaqaan bira dhaabatuu dandeenya, garuu haalaan bira dhaabachuu hin dandeenyu. Maaliif bakki isiin jirtu nurraa fagoo, akkasumas haalli isiin keessa jirtu dirqama nama nu barbaachisa jechaadha. Namni immoo warri miidiyaa gurguddaa qabdan, warri ID qabdan, suudii keessa warri jirtan mucayyoo kana cinaa nu dhaabatuu qabdu. Maaliif bakka lubbuma ishiitu nu haftee maatii ishiitti agaltu. Maal godharre jireenyatu kana nama godha, hireetu kana nama godha. Laala dubartiidha. Waa baay'eetu ishii mudataa. Fakkeenyaaf marsaan laguu jiraachuu danda'a. Qayyarachuudhaaf ishiitti toluu dhiisuu danda'a. Deemtee ammaa madaquu dhiisuu dadhabdu. Waa baay'ee jira dubartiin tun beektani. So akka dhiirallee ta'e amma dhiirri matsadaajaa mana fincaaniitiin alatti wanni isa rakkisu hin jiru wanni akka kanaatti irratti jechaadha. Amma dubartiin immoo yeroo marsaan laguu faatti dhufu baay'ee tokko ishii rakkisa. Kanaafuu nuti hoo dirqama namummaa qabaachuu qabna. Obboleettii kana cinaa dhaabachuu qabna. Rakkoo ishii kana qooddachuu qabna. Dhibee ishii mudate kana furmaata barbaaduu qabna jechaadha. Imbaasiin Itoophiyaa maaliif callise waa'ee obboleettii kana? Maaf callise? Imbaasiin Itoophiyaa kan Saudi Arabiyaa keessa jiru maa callise koominiitiin jechaadha. Maaliif callistu? Qaamni ishii kun sababa maaliitiif irraa murame? Rakkoon maali? Dhibee godhatte moo ishii miilli murame sun eessa dhaqe? Maal godhame jedhee maa gaafachuu dhabe? Muca'uu kana yeroo baay'ee nama warra gurguddaadha kan waraabee gaafa duraa poostii godhee warra silaa koominiitii keessa hojjetan jennee abdannuudha. Giin waraaban malee hojiidhaan mucayyoo kanaaf rakkoo isheeti furmaata fiduu hin dandeenye jechaadha. Guyyaa 2-3 irraa isaanii achumatti hafe bakka dhume dagatame. Bakka ajandaan kabiraa dhufe jennaan this is army jedhan harka ol qabee namu kana duuka fiiga. Har'a kan isa dubbatame kana duuka fiiga. Ani kana dura viidiyoo jedhe keessatti ona yaadattan ta'e girrisaan jedhe uummata kanaan. Girrisaa jechuun bakka rakkoolee baay'eetu jira miti. Rakkoolee jira saniif furmaata dhiifne isa farka rakkoo farka qabnu san gad dhiifneet rakkoo amma dhufte tana simachuu. Namoota du'aa jiru. Dhiifnet namoota geemii taphatu jajjabeessu. Nama lubbuudhaan gidiraa hamaa keessa jiru, rakkoo hamaa keessa jiru, dhiphinna hamaa keessa jiru dhiifne isa shubbisuuf taaptaap godhuu, sheer godhuu fi sagalee ta'uu fi jabaadhu jechuuni. Kanaaf wadaraa keessan akka namummaatitti akka sabummaatitti wanni isinitti mucayyoo kana cinaa dhaabannee gara biyya akka galtu gochuu qabna. Viidiyoo ishii sheer goone uummanni hundi koominiitiin sabaaf sablammoonni Itoophiyaa guutuun obboleettii kana bira nu dhaabachuu akka qabdan abdiidha yookiin kabajaadhaan isin gaafanna. Maaliif dirqama namummaati, dirqama sabummaati, uumaniitidha jechaadha. Erga ishiin duute boru bo'uun keenya noolu. Garuu har'a gaafa lubbuun jirtu haadha kootti nagashaa, maatii kootti nagashaa, maatii koo yaade jettee boosse mucayyoo kana immoo nu dirqama keenya gashuu qabnaa jechuu barbaadeeti. Maaliif hunduuyyuu rakkoo baay'ee jira, bu'aa bayii baay'eetu jira. Namni addunyaa tanarratti hin qoramne hin jiru. Nus boru waan nu mudatu hin beeknu. Waaqayyo nu haa eegu. Galatooma.